Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya odeessaalee ispoortii wayitaawaa maddeen garaa garaa irraa qindeessine qabannee dhiyaannee jiraanuu faana tura. Taphataan sarara gidduu fi guutuu duubaa lammii Ingilizii garee Premier League Ingilizii Biraayitaniif kan taphatu James Milner lakkoofsa 7 duraan uffachaa ture dhiisuudhaan kabajaa fi jaalala hiriyyaa garee isaa duraanii kan ture Diego Jota dhiyeenya kana balaa tasaa konkolaataatiin obboleessa isaa waliin kan lubbuun isaa dabarteef yaadannoo godhachuudhaaf lakkoofsa 20 akka kennamuuf hooggantoota garee isaa gaafatee kan ture yoo ta'u dhumarratti garichi isaa Brighton gaafii isaa fudhachuudhaan lakkoofsa 20 kennaniifii jiraachuun isaa ibsamee jira. Taphataan ganna 39 James Milner bara 2023 akka lakkoofsa warra Awuroopaatti gara Brighton osoo hin deemin duratti Diego Jota waliin waggaa 3f garee diddiimtuwwaniif Anfield Roaditti waliin kan taphachaa turanii fi garee keessatti hiriyyummaa cimaa fi walitti dhiyeenya baay'ee dhihoo qabaachaa akka turan hiriyoonni garee isaanii ni dubbatu. Jaalala hiriyyummaa waahila garee isaa duraanii kanaaf qabu agarsiisuudhaaf akkasumas itti yaadachuudhaaf James Milner lakkoofsa 7 Manchester City keessatti waggaa 5f uffatee fi Liverpool keessatti ammoo waggaa 8f uffatee ture dhiisuudhaan dorgommii Premier League baranaa irratti lakkoofsa 20 ergaa fi jaalala of keessaa qabu kana uffachuun ni taphata. Son Tottenhamin adda bahuu isaa har'a ifatti mirkaneessee jira. Taphataan sarara fuulduraa gidduu fuulduraa fi sarara mirgaa lammii Kooriyaa kibbaa ganna 33 garee kaaba Londonii Tottenham Hotspursiif kan taphatu Son Heung-min garicha gadi lakkisuu isaa ifatti ibsa gaazexeessotaaf kenne irratti beeksisee jira. Yeroo kanattis miira gaddaa fi imimmaaniitiin garee adiiwwanii kaaba Londoniitiif yeroo nagaa dhaammatu akkas jechuun ture. Ani daa'imummaa kootti gara kaaba Londoniitti dhufe afaan Ingiliffaa nama sirumaa dubbachuu hin dandeenyeen ture. Kuni murtoo hunda caalaa ulfaataa ani hojii ogummaa koo kana keessatti murteesseedha. Yaadannoowwan ajaa'ibsiisoo akkasii waliin Tottenhamin baay'een jaalladha. Of madaaluudhaaf, of ilaaluudhaaf naannoo haaraa iddoo haaraatu na barbaachisa. Gara kaaba London kan dhufe daa'imummaa kootti waggaa 23 umrii akkas xiqqoodhaan ture. Garee kana irraa amma akka nama guddaatti nama baay'ee boonuun ta'een ba'a. Garee kubbaa miilaa kanaaf waan danda'e hunda godheera. Yaada isaa itti fufuun Son deeggartoonni Spurs hundi jaalala guddaanaaf kennuu isaaniif galatoomaa jechuun barbaada. Yeroon kun yeroo sirrii ta'e murtoo kana murteessuudhaaf waan ta'eef yeroon kun yeroo gaarii ta'uu abdiin qaba. Namni hundi sana fudhachuu fi kabajuu akka danda'u abdiin qaba. Deeggartoota Spurs kanneen akkas jaalala naa kennitan galatoomaa jechuun barbaada jechuudhaan yaada isaa kan xumure Son gara Tottenham bara 2015 akka lakkoofsa warra Awuroopaatti kan dhufe yoo ta'u waggaa 10fis Spursootaaf taphachuu danda'ee jira. Yeroo kanattis walumaa galatti tapha 474 kan taphate yoo ta'u goolii 173 fi kubbaa gooliidhaaf ta'u 101 hiriyyoota garee isaatiif mijeessee kennuu kan danda'e Son geeba liigii Awurooppaa tokko Tottenham waliin injifachuu danda'ee jira. Taphataan sarara gidduu fuulduraa ganna 29 lammii Ingilizii yeroo ammaa kana garee Xaaliyaanii Koomoodhaaf taphachaa ture Dele Alliin kubbaa miilaa irraa soorama ba'uuf akka jiru gaazexaa ispoortiin biyya Xaaliyaanii gabaasee jira. Dele Alliin kanaan dura Tottenham Hotspursiif fi Evertoniif taphachaa turuun isaa ni yaadatama. Keessattuu bara 2015 irraa hanga 2022tti waggoota 7 Tottenhamiif erga taphateen booda bara 2022 ammoo gara Everton deemuudhaan achittis waggaa 2 erga taphateen booda dhumarratti barana gara garee Xaaliyaanii Koomoo deemuudhaan taphachaa turuun isaa ni yaadatama. Osoo hin eeggamin oduun soorama ba'uu isaa dhagayamuun deeggartoota fi jaalattoota taphatichaa baay'ee rifachiisee jiraachuun ibsamee jira. Egaan daawwattoota keenya odeessaalee ispoortii har'aaf maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine kanuma yeroo gaarii.